nama badii guyyama guyyaadhaan hojjetu ammoo nama ammootiin gorsitee jedhee rabbillee yoo kadidu taate homaa sin miidhuu dhiisi rabbi nuun jedha aayaa rabbitu nutti hime quraana keessatti. Kanaaf abbaan fedhe nama waanaa godheef hin beeytaati. Namni kun nama ammootiin sargii kiyyaafillee waan akkanaa guyyaa akkanaatti haa qophoonu jedhee liivii banatee haa qarqaaru nama akkanaa jedhee nama bira dhaabate tokko galata na biraa qaba akka galataatti innuu galata na biraa qaba. Galata sana ammootiin rabbi quraana keessa waan dubbatu. Ajiitii nama si ajiifatu osoo aanaa keellee ta'e osoo zariillee ta'e osoo abbeellee ta'e nama si ajiifatu laalinii diin himi rabbi nuun diin himne nuti. Nama tokko wal dhabbii hin qabu. Wanni nuti jenne qoqqobbii liivii yoo seentan mana keessanii seensisina. Liivii yoo inni banate ittiin dhaqinaa laayikiin godhinaa sheeriin godhinaa fi namni keenya baratee har'a ammootiin araara jettanii yoo asirra baaftan bor ajandaa biraa uumu. Yoo ammootiin ammoo liivii isaa seentanii waliin haasoytan mooraalii qaba jama'aa qaba jedha waan biraa ajandaa nu uumu. Qoqqobbii itti godha qoqqobbiin gadaana biituu jira alayhi salaatu wassalaam kaabiin rasuulli rabbii lola tabuukii irraa hafee nama sadii qoqqobbii itti godhan warri munaafiqaa uzrii himatee manatu jaartiitiyya dhukkuba abbootiin oorruutiyya bul homa argan itti himatanii qoqqobbii uzrii jalaa bayan garuu warri ummanni sadii kun haqiiqaa itti himan lakki qophiillee ni qabnaa nu kaabifa anjaallee ni qaba fardallee ni qaba gaalallee ni qaba har'a baya bor baya osoo jedhu sirraa hafe yaa rasuulallah ufii kijiballee dubbachuu barbaade ati dhufaa osomaa jirtu karatti nabi ay gahe bakka akkanaa gahe biyya akkanaa gahe naan jedha ummata kiyya walitti qabee maaltu jalaa na baas yoo akkam kijibe jalaa bahuu danda'a jedhee kijiballee qopheeffadhee lakki ani hin kijibu rasuula rabbiitu dhugama dubbadhee aayaan rabbii na keessatti haa buutu waan naan jedhan haa jedhan jedheet rasuula rabbiititti dhugama hime anjaa qaba fardallee qaba borbaya iftaan osoo jedhu na jalaa tartanii nabi hoo jennaan deema aga maslahan keessan laalamutti bulii 50 ummata sadii kanan dubbisinaa jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam haasaa waliin hin haasayina salaamallee ittiin qara'ina karallee waliin hin dhaabatina taa'umsallee waliin hin taa'ina nyaatallee waliin hin nyaatina kana jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam hin dubbisinaa isaanillee kana jedhe bulii 50 kana abboo ardiin maan nu dhiphatte jedhe abbootiin hin kaabi abboo bal'ina waliin ardiin nu dhiphatte gara seennu wallaallee jedhe qaallicha kana jedhe abboo qoqqobbiin gadaana biituu jira nama kana ammootiin isa jibbineetiin inni nama kenna badii inni hojjetu jibbineeti badii isaa irraa yoo deebi'e inni nama kenna maarreetiin badii isaa irraa deebi'u yoo jaalatte atu yoo isaa quuqama qabaatte diiniin gandummaa hin barbaachisu diiniin gandummaa wayiitu hin barbaachisu walitti qabna yoo isaa ka quuqamtu taate yoo isaa ammootiin kariifattu taate yoo isaa ammootiin akka waa isan tuqin ka jettu taate diiniin namni diinitti dhaabate namni diinitti coore rabbi duniyaatti illee ammootiin duniyaa isaa keessa barakaan kaahu riskii isaa keessa barakaan kaahu ilmallee ilma hikmaa irraan baasu yoo isaa ka yaaddu taate qoqqobbii itti gadhuatu mana banattetti hin seensisin haga ji'a tokkoo jennee dabarsine amma reefuu tanallee haga ji'a tokkoo namni isa jaalattan jaalala isaa fooloo irraa deeffadha mana isaallee mana inni jiru seenina mana ammoo yoo banattan isan seensisina yoo maslahaa diinii barbaaddan har'an tana isin jala deemtanii nama araara jettanii sheeka kaanitti dawwalatee araara koottaa jettanii asirra wal baaftan bor ajandaa biraatu uumama nama akkasuma dhiiftanii yoo bakka liivii inni banatetti seenuu dhabdanoo yoo ammootiin ati banattee seensisuu dhabdee yoo qoqqobbii ji'a tokkoof itti goote maaliif qoqqobbiin godhan jedha hin deebi'a karaa rabbiitti deebi'a numatu ammoo jala deemee sheerii godhee fi laahikii godheetiniin isa abbarataa ta'ee maarree waan gaarii irra jirta jenneen qabsoo ammallee yoo taate oromummaa yoo taate sabummaa oromoo saba oromoo ta'ee dhugaa mulqannu sabummaan oromoo diinii nuun caala yoo diinii bira gadi dhaabanne ammootiin wallaahi rabbi nu bira dhaabata yoo diinii ammootiin lukaan irra deemne wallaahi hin bilisoom wallaahi dukkana keessaan baan umar maal jedhe beeytaa zamana gadaa isaa umar re'ee nuti ammootiin duraan osoo nabi nutti hin ergamin alayhi salaatu wassalaam re'ee tiisina ummata ammoo jabaan keenya laafarraa nyaatu ummata dubartii ammoo yoo argate dubartii jirtuu awwaalu ummata ammalleetiin kinnootiin raqa nyaatu ummata ribaa nyaatu rabbiin ammootiin tika re'ee irraa tika namaatti nu deebise islaamummaa nuu fidee nabi muhammadiin ammoo nuu fidee rabbi ammootiin kinnoo dukkana sammara keessaa ifnanatti nu baase yoo har'a nuti ammootiin jabeennarraa ammootiin xiqqeennarraa jabeennatti rabbi nu baase yoo har'a ammoo islaamummaa dhiifne durii sanitti deebinee dhakaamuu ka gabbarree aayaa rabbiitiin coorree kitaaba rabbiitiin coorree salaata rabbiitiin coorree ibaada rabbiitiin coorre rabbi xiqqeenna nu deebise jedhuma
nuti xiqqeennatti deebina jedhee har'a nu ammootiniin diinii bira dhaabanna malee diinii irra hin dhaaban rabbiin jaalachiisuu dubbanna malee nama jaalachiisuu hin dubban yoo dalagaa teenna keessa na argii hin jiraatin na dhageettiin hin jiraatin wallaahi duniyatti illee rabbi si jaara akiratti illee rabbi si jaara nama meeqatu duniyaatti jiruu duniyaatti kitaaba qara'ee kitaaba kanaan jiruu duniyaa ittiin nyaati nama meeqa rabbiin duniyatti salphisee akiratti illee salphise rabbi nama salphisa abboo nama diinii mulqate rabbi ammootiniin waa mara irraa mulqaa beek uffata baafattu kanaa yaa asli wayita baafattu bar osoo namni sin argin baafattaa galgala ammoo osoo nafa dhiqachuu barbaadde osoo namni sin argin ammootiniin nafa abbootiniin baafatta ofirraa baafattee dhiqattaa bar garuu diinii kana ammootiniin akkamitti mulqatta diinii nama diinii mulqate wallaahi diinii namni mulqate duniyatti illee ammallee tiniin hin offolu akiratti illee hin offolu diiniidhaan jannata seenan sabummaan jannatan seenan sabummaa bitatti qabat saba oromootii dhugaa bitatti qabat mirgaan diinii kee qabat diinii bira haa dhaabannu nu isaa yaanne malee isa jibbineetii miti. Akkuma sana Dardaa nama wayiidha dhufee nama namni tum itti yaa'ee tum kuuniin arrabsa maa tumtan maa arrabsitan jennaan isa badii dalage jeen laa namni kun nama keessanii maa tumtam sheexaanamaa irratti kakaaftan ammoo badii isaa kana jibbitan malee isa wayi jibbitani yoo badii kanarraa deebi'ee ammallee tiniin nama keessanii maaliif sheexaana irratti kakaaftan je'eetiniin akkasi gorse inni illee nuti isa jibbaa osoo hin ta'in qoqqobbiin itti godhamuun maslaha diinii keessatti waggaa 2-3 osoo namaan oodan jedhamu rabbi sirratti hin qabu. Nama duniyaadhaaf wal dhabe bulii 3 ol waliin ooduun hin ta'u. Addaba hebar obbo ammoo ilmatu haadhaan addaba hebar ilmatu abbaan addaba hebar ilmatu qananii abboo nyaata ofii qananii ofii duniyaa ofii dhiisee diiniif jecha abbootiin nama jibbeetiin obboleessa jibbee fira jibbee gadaa nabii ammootiin abboo irraa bahee bar diiniin akkanaan as hin geenne bar asliikii diiniin ammootiin diiniin sibira gahee kun sibiratti salphatu hin qabu gadaa nabii namni itti beelahee bar gadaa nabii diin kana bar abbootiin baala itti nyaatee bar gadaa nabii akka re'een gaditeettu shishii gadi taa'ee bar sahaabichi maal je gaafa kan Abu Ubaidatul Jarrah Rasuli Rabbi Amira nurra godhee duula wahii duulaa jedhee nu ergee waan nyaataa dhabee waan nu kennu dhabee qaraxiitii takka temera nu kenne riwaayaa Bukhari temera nu kennee jennaan temera kana guyyaa takka guyyaadhaan temera takka nu kenna amiirri kenna Abu Ubaidatul Jarrah sanuma bishaan irratti dhuunee guyyaa san oolla akkuma sabiyyiin ammallee tiniin harma haadhaa hootutti temera san hoona jedhe abbo sahaabichi hin gaafate maali isinii gooti sila temerri takkittiin sun jennaan meecal gaafa isii dhabne waan isii yubeene jedhe abbo gaafa isii dhabne qaraxiitiif hindhee temera sanuu dhabne gaafa isii dhabne waan isiin nu goote beeyne jedhe abbo baala nyaanne jedhe abbo baala buufannee tiniin bishaanii walitti ammoo laaffisnee baala nyaanne abbo eega nyaanne ammoo tiniin baalli kun afaan nu fixee laagaa nu fixee afaan nu kukkutamee hidhiin nu kukkutamtee wayita gattee nu shishima gattaa na jedhe akka re'een gatteetutti akkanatti diin kun dhufe diin kana ammoo tiniin nama hedduutu diin kana abbo dargaggeessi zayitii keessa bu'ee bar zayitii dambisanii irraa deebii jennaan hin deebi'u je'eetiniin zayitii san keessa bu'ee bar gadaa nabiidhaa nama tokkoon diiniin mataa ol qabatee bar umariin makattaabiin mataan ol qabatee bar har'a ammootiniin gadaa nabiidhaa diin kana bar kaafira irraa eeganii bar zaalima kaafira irraa eeganii bar diinii kana ammoo har'a nurraa eeganii hasanii kadiiriin irraa eeganii har'a nutu itti taphata aayaa rabbiitiin ashoofna kitaaba rabbiitiin ashoofna namni diiniin jaalanna jettan namni rasuula rabbii hin jaaladhe jettan rabbiillee quraana keessatti qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum yoo dhugaan nabiin jaalattan karaa nabii jaalattanii rabbiin jaalattan oma rabbii isiniin jedhe dalaga oma rasuuli rabbii isinitti kenne dalaga yoo rasuulan jaalanna jettan sallallahu alaihi wasallam afaaniin jechuu osoo hin ta'in waan rasuulli rabbii hojjate dalagaa jedhan dalaga kanaaf ummata keenya maaliree qoqqobbiin itti godhamu ji'a tokko qoqqobbii itti nu godhaa jechuun haasawa kiyya isaan mallee tiniin bituu fi malee azaaba rabbii irraa isa jibbeetii miti qoqqobbiin haa godhamu jechaan fooloon irraa haa kaafamu ji'a tokko fooloon irraa haa kaafamu liivii inni banatee seenu duukan seenina atillee liivii yoo banatte isan seensisin arraba ammoon arrabsina nama arrabsuun ajandaa biraa akka inni uumu isa gootan jala deemtanii koomanti kamaal kanaati hin jedhina sheexaana irratti arsisina namni ajandaa biraa uumat yoo qajeeluma isaa feete yoo inni islaamummaa keessa gad haa dhaabatuu feete maarree qoqqobbii itti godhu ji'a tokkoof jenne namni ammoo islaamummaa tan oromummaallee yoo taate ani sheekaan mudawwara godhadhee koofiyaa godhadhee akkatti ibsadhu qaba bifa walalootiin hin ibsadha mudawwara godhadhee koofiyaa godhadhee garuu sirbaan hin ibsadhu bifa muuziqaa ta'ee oromummaan hin ibsadhu garuu kaffaaloo tasammaa fakkaadhee keeppii godhadhee sirbuu hin danda'a abbaan fedhe ammootiniin sirba oromoo sirba
keeppii godhatee sirbe homaa dantaa kennaa miti. Garuu siimaa islaamummaa baatee mudawwara baatee areeda gadhiisee kofiyaa godhatee ganda makkaa keessatti muuziqaa hin taanee fi waan hin taane baaroo hin taane jechuun islaamummaan kanan qabdu. Yoo nama kennaa hin qabannaa lakki nama kennaa diinitti as nu haa deebi'u jette qoqqobbiin ji'a tokkoof irra goone yoo ammootiin hin lakki diinii hin jaalannoo diinii biran dhaabannoo afaanumaan dubbannaa yoo jettan sooma afaanii qabnaa nama kennaa ammoo waliin jirra hoo jettan sabummattillee waliin jirra hoo jettan maarreetiniin bakka inni seene duuka seenuu hin dandeettani. Nuka jenne hangara kiyyaan fooloo irraa kaafadhe ji'a tokkoof qoqqobbii itti godhe ji'a tokkoof maaliif rabbumaaf diiniif yoo diin jaalatte rabbumaaf garuu isan jibbine dhimma dhuunfaa waliin hin qabnu haganuma isin itti himuu barbaada. Galatooma ulfaadha. Carraan biraan jiru ustaaza. Wanni akka carraa kanaan jiru asli. Diinii nu gaafadha maslaa diinii birrii isin gaafanna. Waan birriin taate waan duniyaa isin gaafanna waa'ee diinii nu gaafadha. Nama hedduu qoqqobbiin itti godhamee diinitti deebi. Maslaan isaa kan har'a jaarsummaa yoo asirratti ilaalte bor ajandaa biraatu uumama. Diinii maslahaan guddaan kana waggaa tokko osoo ittiin ooddee hin dandeetta. Maslahaa jedhama maslahaa diin keessatti. Waggaa tokko nu ji'a tokkoon gabaabsineeti. Ji'a tokko kanuma asliikii. Rakkoo dhuunfaa ofirraan qabu diinitti qoosee kanaaf maqabii akka nama abbaa amantii tokkotti irratti dabarsinee jettanii yaada keenya nu deebisuu keessanii galatoomaa jechuun amma inni kunillee isumatu biyya namni hawwu harama rabbii haraman amiin jala fidee akkana isa godhee dhugaadha argaa jirra. Ani gandummaa maal waan akkasii nama guddaa maal san hin beeku. Nama badii qaba jedheetuma bira tara. Kaleessa gizee inni haasa'u gasira seenee waa'ee sheekaa roobelleen haasa'inii sima tokko daa'imaa godhataa namaa walitti hin bu'in gizee hunda jedheni biraa deeme. So amma an ka isiniin jedhu sheeyitichi kuni qomati ma ol dheeratee rabbiin areeda itti dheeresse malee keessi isaa akka daa'imaati beeytani yookaan dubartitti bilbilee dubartii wal boochisaa yookaan sirbaa yookaan baaroo jedhaa yookaan kunoo akkuma amma isinuu argitan harama keessa dhaabatee laayibii seenee koomentii sanata keessaa dubbisa. Ani dhugaa rabbiitti afachaa kan fedhadha. Ayyee. Gubbaa miti wanni ilaalan Umar waan jeen beektaa Umar murtii wanni godhamuun gadaana biyye gadaana bii namni nama waan keessaa beeku wahyiidha wahyiin bu'ee gadaana bii namni akkasitti ammoo addaan baya har'a ammoo wahyiin hin jiru waan zaahiran nu mul'atee murteessina osoo keessi isaallee bayyaalessa ta'e osoo keessi isaallee waan biraa ta'e waan ammallee nu mul'atee murteessina hukmii badiin tiktookii gubbatti baatee mul'atte tiktookii ma gubbaddeeffamti maaliif jennaan nama tokko ajandaa takka lama sadi afur hanganan jedhame irra dabranii nama tokko barbadiin takka hin taane lama hin taane sadi hin taane afur hin taane